Arra waardiyyaarra anti qoasa waardiyyaarra anti qoasa waardiyyaan maali laata namoota tokkotu irra guddaan ummata Oromooti obsee bagara gaannufta warree furuftan namoonni tokko waardiyyaa jaarmiyaa ta'u yookaan waardiyyaa namootaa yookaan waardiyyaa garee yookaan waardiyyaa afooshaa mee waardiyyaan kun akkam laata waardiyyaan saba Oromoo hoo yoo waardiyyaa garee ta'an yoo waardiyyaa jaarmiyaa ta'an yoo waardiyyaa miidiyaa ta'an waardiyyaa saba Oromoo eenyu ta'a laata haa ilaallu sabboonummaan jara keenya sabboonummaa yoo bilchaate namnu waardiyyaa garee dhiisee waardiyyaa nam tokkoo dhiisee waardiyyaa argitee sabaa ta'a bilchina barbaadatu waardiyyaa sabaa jechuun sabni kan kee saba kan keetii waardiyyaa ta'uun saba kan keetii dhaabbachuun argitee garee dhaabbachuu miti irra guddaan nama keenya waardiyyaa jaarmiyaa qofa ta'ee hafa jaarmiyaan xiqquma siyaa kanatu qabnaan balaw duruu lafti badee balaan bu'ee wal arrabsee wal sigigsee yoo nam tokkos maqaa dhoofte nam tokkos keeyte balaw namni garee uummatee walirra ka'a mee yeroo kasiiti gaa kasamni irraanfatamu maaliif namoonni argitee yeroo akkasii oriyanii jaarmiyaa irra goranii oriyanii nam tokko irra goranii oriyanii garee irra goranii jedhan kun sabaaf takkaa of kennanii hin beekan sabaaf gadi hin baane jechuudha ilaalaa meesin yeroo argitee alagaan likkinnaas gabbaalleen jedhe abbaan tsaa'ee gamtaadhaan gadi ba'ee hoo jedhee argitee irratti barreessee fuula isaa fokkisiisee dhageesse gara hundaan irratti duuluu dhiiseeti yeroo namni waan tokko kaase yookaan maqaan Daawud yookaan maqaan Jawaar yookaan maqaan Galaasaa yookaan maqaan Leencoo yoo ka'u fuula walammeessuu eegee walitti tolchuu kamtu durseef garee yookaan maqaa nam tokko yookaan maqaa argitee jaarmiyaa tu durseefi jechu saba kanaaf kana durse jechu bilchinni sila sabni ofii argitee Oromoon bakka hunda yeroo Oromoon tuqamu iyyee wal waamee wal jala ka'uu qaba ture akka Somaaleen nam tokkolleen argitee alaa dhufee hin doorsisu Somaaleedhaa jiru Awurooppaadhaa Ameerikaadhaa Eeshiyaadhaa ka'aniit deemu jechuudha inni waraana mootummaa Ameerikaallee ta'e kagalee argitanii miti ajajaa waraana baararraa ka ture Useenaa Ididee akkatti galee argitanii miti akkana gaa waardiyyaa sabaa jechuun akkana mee nama tokko argitee fakkeenyuma maqaa dhaatii nama tokko arrabsa ammuma ka'a namni ammuma garee isaati irra caala jechuudha garee sabaarra garee nama tokkootu caala jechuudha mee ilaalaa ummata Oromootu nama qabaafi dhageesse yookaan Jawaariin yookaan Galaasaa keessaa tuqaa laala Jawaar terra nama qabaafi ummata Oromootu nama qabaa ilaalame namni hundi sirra ka'ee dhagaa maali sitti duula mee ummata Oromoo immoo kana laala namoota ummata Oromoo salphisu namoota ummata Oromoo xiqqeessu akka sabaatti
argite irra ka'anii silaa joonjessuun waraqaa adda addaatti galchuun miidiyaa adda addaatti banuun silaa nurra jira jechuudha. Utuu nuti waardiyyaa nam tokkee irra waardiyyaa sabaa jabeessine. Digaagota taakaleessaa yaadannee alaafi keessaan namoota waltaane absoodhaan gumaa jaadannee nombaasnee duubatti deebiinu lamuu dhiisine. Namni hundinuu waardiyyaa qaba. Namni hin qabne hin jiru. Namni hin qabne hin jiru. Garuu uummata Oromootu hin qabne gaa. Kana keessa kanan argaa jiru. Uummata Oromoo waardiyyaa dhabe. Hunduu waardiyyaa garee ta'ee, hunduu waardiyyaa nam tokkoo ta'ee, hunduu waardiyyaa argitee jaarmiyaa ta'eeti uummanni Oromoo waardiyyaa dhabe jechuudha. Tumsa dhabe jechuudha. Kanaaf egaa har'a uummanni Oromoo yeroo inni argitee du'ee du'aa isaa hin awwaallatin alaa qabu namni wal keessa deebi'a. Garee ijaarame sanaaf tumsuudhaaf deebi'a. Yeroo argitee akka sabaatti uummanni Oromoo argitee waraabessi nyaate. Oromiyaa keessatti waraabessi nyaate. Yeroo kana uummanni Oromoo garee dhabee gareen argitee jaarmiyootaaf, gareen dhaabotaa fi gareen miidiyootaa argitee fiigicha olompikii seene jechuudha. Kanaaf waardiyyaa dhabe uummanni kun. Waliigaalee maafalaa galuu dadhabne maafachaalee akkalmoolee argamne. Waliigaalee maafalaa galuu dadhabne maafachaalee akkalmoolee argamne. Walfakkaattii walfiltii galtee kundoo migiiratti beekidee kumaratti yaalamiitoo hormiisitti makki. Walfakkaattii walfiltii galtee kundoo migiiratti beekidee kumaratti yaalamiitoo hormiisitti makki. Kottaa waardiyyaa taanuufi. Kottaa uummata Oromootii waardiyyaa taanu. Kottaa waardiyyaa nam tokkee dhiibnee, waardiyyaa jaarmiyaa dhiibnee, waardiyyaa afooshaa dhiibnee, waardiyyaa uummata Oromoo taana. Isatu seenaa qaba. Isatus maqaa qaba. Yeroo hundaa maqaa goota darbee ittiin owwaamurra maqaa barbaannu kottaa. Hojjannee maqaa barbaannu. An ilma Waaqoo guutuu, an ilma argitee Jeneraal Taaddasaa Birruu jennee of waamurra ani abaluu ka jedhu seenaa uummachuu dandeenyu kottaa. Seenaa jarrinis namaa miti ka seenaa uummatanii darban. Seenaan dhaala dabarsan jenne bar ilmeet seen ofiif hojjadhee darba jedhanii gadi ba'ani. Ofiif seenaa hojjannee adabarru. Seenaa namaan dhaaddachuurra, seenaa abbaa keenyaatiin dhaaddachuurra, seenaa akaakilee keenyaatiin dhaaddachuurra ofii nama seenaa taanee gada baanu. Jarri hojjetaniiru. Jarri dadhabaniiru. Moo teenyeetuma nutis mammaasa waggaa 50 dura Jeneraal Waaqoo guutuu mammaa kan nutis mammaayina. Garbummaa hundeen buqqimnaa yoo dadhabne ilmeetti guddimnaa jedhan amma miti barsuun ka jedhame sanuma dabarsinaa nutis dhaala. No way dhaala darbuun qabu. Ilmeen isaanitti guddimna jedhan nuyi utuu nutin dhalatin mammaakame. Nuti immoo dabarsinee mammaasa kana ilmee keenya dhaalchisuu qabnu nurratti xumuramuu qaba. Jaarmiyaarra sabni keessa dhukkubsuu qabaadha. Kanan jedhaa jiru. Yaa jaarmiyaan tokko miidiyaa ittiin lolaniidha bar. Miidiyaadha jechuun meeshaadha. Meeshaan ati qabattuudha. Jaarmiyaan ni diigama. Ilaa zalaalam hin jiraatu. Ilaa zalaalam kan jiraatu ammoo saba. Saba kana akaakilee abaabilee keenyaatu gaafa gabrummaas waliin jiraate. Gaafa gadaan bulus. Sabni kun ammalleen
walumaan jiraata boris waliin jiraata kan hin duune saba kan jaarmiyaan kamiyyuu ni du'a hin dullooma hin dabra akkuma kiyya akkuma kee meeshaadha jechuudha. Meeshaaf immoo waardiyyaa ta'uun atuu meeshaadha jechuudha. Waardiyyaa sabaa yoo taate ammoo atuu dungoodha jechuudha. Dungoo bara baraan ifu. Dungoo bara baraan ifu kan qabateen dhaabne. Dungoo ta'in siin jedhaa jira. Dungoo ataanuun jedhaa jira. Ka sabaaf ifu. Ka gareef ifuu miti. Ka lafooshaa ifuu miti. Ka kutaaf ifuu miti. Ka sabaaf ifu ta'e. Yaa. Kanaaf egaa argitee yeroo hundaa nuti guddina kan keenya ol guddachuu dhiibnee gadi guddanna. Seenaa durii alanfataa jiraachuu barbaanna. Kanaaf sabni Oromoo har'a waardiyyaa dhabee jira. Saba Oromootiif waardiyyaa taa'adha. Yaa mechi kiyya. Hundinuu garee qaba. Hundinuu nama dubbatuuf qaba. Garuu ummata Oromootiif ka dubbatu dhabamaa jira. Hunduu garee garee ta'ee liqimfame kanagaa kanani dubbachuu barbaade. Yoo boogni gaarii ta'e malee yoo coomni gaarii ta'e malee salphina kirraarii firfaarii amma dabalata. Yoo rakkoo dhuunfaa ta'e malee yoo gamtee biyyaa ta'e gurbaan lammiin xiqqeeffatee tumaroon dhorkata. Arraba wanni furamu jiru bar anuu filmaata dhabeetan gara barumsaatii fi gara gorsaatti deebi'e bar maaliif jennaan homa arrabi gaaran qabu gadi fuudhee si arrabsuun dadda homa bu'aan qabu oloon deemaan qabu bar arrabi amma nama keenyatu argitee amma ati maqaa dodolaatiin wannaa ta'a dodolli lafa qubsumaati bee amma gaasi aarsuuf jecha dodola kan akkasiitti jedhanii beeki ilaal ilmee gadheen haadha gaarii arrabsiiftiin kan akkasiitti maqaa gosaa baafattanii dhuftanii nama arrabsitanii achumaan xaaxaa jechuu arrabi akkana bee kanaafi dhiisa inuma tuffadhaa dhiisa nama sinirratti barreessullee galatoomi jedhame akkam ta'a namichi sun mana kana keessatti namummaan salphatu nama sana namni ishish jedhee si baqata namni fireendummaa kan kee qabullee baan si godha maaliif ati haffallicha jechuun nama ma'aanaan qabne nama argitee yoo waa ilfatanis jennataafis argitee nama azaabatti si geessu nama argitee namni waa da'iifa quraanni abaare san akkas jechu yooti immoo argitee galatoomi jettee namuma si arrabsu abbo kanati deeggertuu nama san kanati argitee waa ilfachuu feetuu nama san maaliif utumanni si arrabsu utuma arrabfamtuut jechi bareedaa yoo afaanii si bahu namni kabajaa guddaa si godha si ulfeessa jechuu ka durii caalaa akkana kanaaf naman arrabsina. Jennaaniti abbaan diggaa mucaan isaanii horii dhowwatanii beette horii dhowwannaani egaa gaafas ayseemaani dubartoota ayoomaani waxxaatii dargaggoota meegamaan immoo manguddoota maabara sadii mana tokkotti galchee jedhe jennaan mucaan intalli isaanii buna danfiftee fidde jennaan mucaan isaanii moggaa jedhanii rafaa jira jennaaniti abbaa jette yaa jennaan buna jabaa jette ammaa buna gadi fidanii
jennaan amaan jabaa saadaan jabaa makfiraa jabaa isa du'eef rabbaa araaramuu xiqqaan haa guddatu guddaan haa bulu argite jedhanii eebbifataniit buna buusii jedhan jennaan mucaan naqee hirribaa ka'eeti dhaggeeffataa jira jettee dhaqee kasas dhaqee himannaatti bane maal abbaan kiyyaa warra argitee baalabbaataa biti umurii dheerina kadhatee abbaan kiyya warra argitee dargiin hin jaallanne warra abbaa lafaa guddaana bulu waan jaarsi jedhaniif hibee jennaaniti gaafa kaan waamanii himanni sin irratti banameera jedhan jennaan maalin balleessee jennaan argitee warra abbaa lafaatiif umurii dheerina kadhattanii jennaaniti adamni kiyyaa maal inni ree jedhan jennaan birrii 100 jedhan adamni 100 moo jennaan jedhan 50 maleen kafaluu jedhan maaliif jennaan xiqqaa keessaniifis kadhadheera guddaana bulu jedhanii dhuga guddaana bulu akkuma jedhan xiqqaan isaa guddatu jedhani kanaaf guddaa keessaniifis xiqqaadhaafis kadhadheera kanaaf walakkaa maleen kafaluu jedhan yeroon dhaamsa dabarsu guddaas gorsaan jira guddaa keenyas warra gurguddaa anillee umriidhaan itti edamu ammoo xiqqaa keessanis argitee gorsaan jira kanaaf xiqqaanis guddaanis gorsa kana fudhadhaa isin lachuu futaa jechuu kooti nu lachuu futaa kanaaf yeroon argitee har'a wal komatanii hin jiru nu lachuu komee keessa jira xiqqaanis guddaanis nu dhaqqabdanii jirtanii isinis qaamuma komee keessaa tokko jechuudhaaf kanaaf qeerroonis akkasitti hubadhaa isinis kanatti yaada guddaanis argitee itti yaadu jechuudhaafi Ele sibila abidaan sila ukamaleen kubata Beke sibila lammi ko hundatti garani mati Beke sibila lammi ko hundatti garani mati Hundu kumana jese ejera bakka du'aan tokko homaanji irreetti wobba bakkeetitti gonkumaa himatti Egaa kamtu kamiyaa akkamii gariin kuni garee ishii garamii waan ubshiitu walaallee walii yaadambii koo naafi maamaadhoo wanti mataa midhaan qabne kuni maali Arrageessi du'aa harkisaa kabbayyaa jeeba tuleechaa fi qeerransaa gowwaa bishaan bira taa'ee deebiin faarsa Albaageessi garaa kuutanaa garagaree tola biyyaa aadatu bara boorta mootelootu nama doorsisa yaadambii koo yoo dubbii hin tiitte gaafa gamtee nuti walirraa dheessa Goota Oromoo koo arooreessaa lola booleeni eeboo midhaan qabu gariiti gaachana bittaan qabatu boole Hubadhu lammii koo dhiiqii namarra kamii ooftu yoonu tokkummaa wal jabee baane